lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ustaz Muhammad Yunus Garma Akhiraa deemee jira. Waggoottan dheeraadhaaf diinii Islaamaa fi hawaasa Musliimaa tajaajilaa kan ture gaazexeessaa Ustaz Muhammad Yunus dhukkubsatee deeggarsa hawaasa Musliimaa irraa isaan walitti qabameen gara Turkii deemee hospitaala Floriya Medical Park jedhamutti yaalamaa kan ture ta'ullee hargama fuula Rabbii deemeera. Ustaz Muhammad Yunus miidiyaalee Islaamaa kanneen akka TV Hamilton, Afrikaa TV, Jeeluu TV keessa waggoottan dheeraaf tajaajilaa kan ture yoo ta'u manneen barnootaa Islaamaa hedduu keessatti barsiisaa ture. Waggoottan dheeraadhaaf diinii Islaamaa fi hawaasa Musliimaa tajaajilaa ture. Hamilton TV waggoottan dheeraadhaaf, Afrikaa TV waggoottan torbaaf, Jeeluu TV waggoottan jaaf manneen barnootaa Akaadaamii Islaamaa waggoottan 12 ol tajaajilaa tureera. Miidiyaa irratti sagantoota bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an dhiyeessee manneen barnootaatti immoo dhaloota egeree qaraa waggootaniif onnatee hojjechaa kan ture obboleessi keenya Ustaz Muhammad Yunus Garma Akhiraa deemee jira. Rabbiin ija rahmataatiin isaa laalu jecha Ustaz Muhammad Rabbiin qubsuma isaa jannata haa godhu, maatii fi firoottan isaatiif ammoo obsa haa kennu jenna.